doolaara 1,000 ganaan bilxiginnaa duraanii qaama mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'a kitaaba birrii oduu teenyaa jalqabaatiin Minister Deetaa Ministeera Naga'aa duraanii kan ta'an obbo Taayyee Danda'a kitaaba Jawaar Mohammad doolaara 1,000 yookaan qarshii Itoophiyaa qarshii 140 bituun dhaga'ame. Mootii Girrisaa jechuun Jawaar arrabsuudhaan kan beekaman obbo Taayyee Danda'a eda waan mootummaa Abiy rifachiisu seenaa biraa hojjetanii jedhame. Obbo Taayyeen doolaara 1,000 kitaaba Jawaar akkamiin bitanii gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu itti aanuun waraanni mootummaa Abiy Oromiyaatti yakka waraanaa raawwachaa jiraachuu Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa beeksise. Waggoota 6 darbee fixiinsa Abiy raawwachaa jiru ilaalchisee bulchiinsi Joo Baayiden ibsa baase qaba. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin balaan abiddaa guddaan Arsii Lixaa bosona keessatti mudate miidhaa olaanaa qaqqabsiisuun dhaga'ame. Balaan abiddaa rifaasisaan kun ammoo to'atamee jiras jedhame. Bosona Arsii Lixaatti balaan abiddaa akkamiin uumame gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu teenya xumuraatiin TikTok guutummaatti Ameerikaa keessatti cufamee jira jedhame. Kanaanis arra Ameerikaanonni addunyaa TikTokiitiin adda bahaniiru. TikTok cufamuu ilaalchisee maal jedhee gabaasa bal'aa ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni mootummaa Abiy Oromiyaatti yakka waraanaa raawwachaa jiraachuu Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa beeksise. Waggoottan 6 darban fixiinsa Abiy raawwachaa jiru ilaalchisee Ameerikaa bulchiinsi Baayiden ibsa laateera. Ministeera Haajaa Alaa Ameerikaatti gargaartuu Ministeera Haajaa Alaa Afrikaa kan ta'an Moolii fi Afgaaffii TV guddicha warra Faransaay France 24 faana godhaniin haala Afrikaa irratti waan hedduu dubbataniiru. Moolii fi keessumaa rakkoo nageenyaa Itoophiyaa irratti addatti ammoo haala nageenyaa Oromiyaa irratti yaaddoo guddaa qabaachuu ibsaniiru. Ministeera Haajaa Alaa Ameerikaatti gargaartuu Ministeera Haajaa Alaa Afrikaa kan taate Moolii fi Afgaaffii miidiyaa kana faana taasisteen walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun humnoonni mootummaa Itoophiyaa kan Abiy Ahmediin hoogganaman tarkaanfiin fudhatan yaaddoo hamaa ta'aa dhufeera jechuun mootummaan isaanii Oromiyaa keessatti wanti deemaa jiru akka isaan yaaddeessu dubbatan. Moolii fi itti dabaluun walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru ulfaataa ta'uu ibsanii Ameerikaan humnoonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa tarkaanfii cimaa fudhachaa akka jiran cimsitee amantii jedhan. Tarkaanfii kanarraa akka of qusatan ammoo ni gaafattis jedhan. Itti dabaluudhaanis humnoonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa miidhaa namoota naga'aa mudataniif xiyyeeffannoo barbaachisaa hin kennine inumaa xiyyeeffatanii ummata naga'aa ajjeesaa jiru jechuun qeeqan. Diipiloomatii olaantuun Ameerikaatun dhimma waraana Tigraay irrattillee yaada laataniin waraanni sun waraana jaarraa kanaa ulfaataa ta'uu fi namoonni 600 ol kan itti dhuman ta'uu himan. Waraanni Tigraay garuu jabina bulchiinsa Joo Baayidaniin dhaabbachuus akeekan. Waraana sun keessatti yakka waraanaa raawwatameef bulchiinsi Baayiden yoo xiqqaate tarkaanfiilee barbaachisaa fudhachuu ibsuun isaan keessaa tokko Itoophiyaa Agawaa keessaa haquu dubbataniiru. Waraanni naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti deemaa jirus xiyyeeffannaan kennamnaaniif ni xumuramaa kan jette Moolii fi amma mootummaan Abiy waraana naannoo lamaaniitiif xiyyeeffannoo akka laatu gaafataniiru. Dippiloomatii guddoon Ameerikaatun gaaffiif deebi'iin isiin France 24 faana goote turtiin aangoo isaanii boruu xumuramuu hordofeeti.
Akkuma beekamu guyyaa boru bulchiinsi Joe Biden isaaf guyyaa xumuraati. Afrikaan boru irraa jalqabee moolii fi dabalatee namoota hedduu sababa Joe Bideniin dhabuuf jirti jedhame. Joe Biden aangoon isaanii boru kan xumuramu yoo ta'u, kanaanis boru Tiraampiti aangoo isaanii dabarsanii kennuuf jiru. Akkuma beekamu Ameerikaan waraana naannoo Oromiyaa irratti yaaddoo isii yoo ibsattu kun kan jalqabaa miti. Ta'us ammoo Ameerikaan tarkaanfii akka naannoo Tigraay fudhattee sun dhimma waraana Oromiyaa irratti fudhachuu hin dandeenye. Oduu itti aanuun Ministeer Deetaa Ministeera Naga'aa duraanii kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa kitaaba Jawaar Mohammad $1,000 yookaan qarshii Itoophiyaa 140 oliin bituun dhaga'ame. Mootii Girrisaa jechuun Jawaar arrabsuudhaan kan beekaman obbo Taayyee Danda'aa eda waan mootummaa Abiyyi rifachiisu seenaa biraa hojjetanii jedhame. Namoota ministeera ta'uun Abiyyi waliin hojjetan keessaa tokko kan ta'ee fi Jawaar arrabsuu hojii kan godhatan keessaa is tokko kan ta'e obbo Taayyee Danda'aa amma ifatti hariiroo isaa Jawaar waliin hidhachaa jira jedhame. Deetaa ministeera nagaa duraanii kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa akkuma hedduun keenya yaadannu gaafa Jawaar hidhaa ture Jawaaritti qoosuun beekamu. Qoosaalee sun keessaa namuu kan hin daganne ammoo lagannaa nyaataa Jawaarfaan gaggeessaniin osoo Jawaarfaan beelaan du'aa jiranii Taayyeen itti qoosaa turuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Kun qoosaa yoo ta'ellee Taayyee Danda'aa Jawaar arrabsuunis guddoo beekamu. Mootii Girrisaatii jalqabee maqaan inni Jawaaritti hin baasin hin baay'ee kan nama gaddisiisu garuu Taayyee Danda'aa erga bara 2021 haala kanaan Jawaar arrabsaa ture booda waggaa akkasii jechuun bara 2023 ofiifuu Abiyyiin ganame. Taayyee Danda'aa haala kanaan Abiyyi deeggaruudhaaf jecha arrabsoo hunda fayyadamaa turus muddee 12,2023 ofiifuu mana hidhaatti darbatamuun ni yaadatamam. Dhuguma Taayyeen guyyaa tokkoon aangoorraa kaafame mana ajaa'ibaatii baafame mana azaabaa kan lafarraa jechuun kan danda'amu mana hidhaa seenuu danda'eera. Taayyee Danda'aa sababa malee hidhaa hamtuu sanatti hin darbatamne. Obbo Taayyee Danda'aa waraana Tigraayitti gaggeeffamaa ture namoota cichanii deeggaranii fi Abiyyi faana qabsaa'an keessaa tokko turan. Waraana Oromiyaatti gaggeeffamaa ture keessattis Taayyeen waraana bilisummaa Oromoo Shanee jechuun waamanii akka Shaneen dhabamtuuf deddeebiin dhaadataa turan. Haa ta'u malee nama ganuu akka gootummaatti kan ilaalan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad bara 2022 tasa waraana Tigraay osoo namoota akka Taayyee kanafaa hin mariisisin dhaaban. Waraanni Tigraay dhaabbachuun namoota siyaasaa kanneen akka Taayyeetii fi fakkaattoota isaa hedduu biyyee nyaachisuu jalqabe. Obbo Taayyeen waraana Tigraay injifachuudhaan dhaadataa turan kan Jawaar arrabsaa turanii fi Shanee dhabamsiisuuf geeraraa turan. Waraanni Tigraay kun guutummaatti dhaabbachuu hordofee kusuufuu yookaan kushuufuu jalqaban. Taayyeen waraanni Tigraay Piriitooriyaatti dhaabbachuu booda guyyaa tokkoof waraana hin deeggarre. Inumaa nama dhuunfaas hin arrabsine. Taayyeen guyyaa waraanni Tigraay dhaabbate irraa jalqabee xiqqoo callisuu filatee ture. Waraanni Tigraay sun Piriitooriyaatti dhaabbatee faallaa isaa kan naannoo Oromiyaa amma immoo ittuu hammaachuun ammallee deebi'ee Taayyeen bifa haarawaan akka mootummaatti deebi'uu isa godhe. Raayyaan ittisa biyyaa Tigraayitti duulaa ture Oromiyaatti fixiinsa raawwachuu jalqabe bara 2022 booda. Obbo Taayyeen garuu waraanni Tigraay dhaabbatee kan Oromiyaatis dhaabbachuu qabaan ejjannoo isaanii biraati. Warra daaraa goonee bittinneessineerra jennee dubbanne waliin marii gooneerra. Waboo waliin ammoo obboloota keenya waliin maaltu marii nu dhorkeen komii Taayyeen Abiyyi irratti dhiyeessu kan biraa ta'e. Haa ta'u malee muddee 11/2023 Taayyee waraqaan Abiyyi barreesse takka tasa isa dhaqqabde. Waraqaan sunis Taayyee Danda'aa arra irraa jalqabee hojii irraa ari'ameera jetti. Taayyee Danda'aa guyyaadhuma sana waraqaa isaanii fudhachuun mana isaaniitti galanii jecha Abiyyi hin eegneen Abiyyi waraanan. Galgaluma sana obbo Taayyee Danda'aatis Abiyyiif deebii kennaniin akkas jedhan. Kabajamoo ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad, yaada ida'amuu isin barreessitan amaneen isin hordofe. Adeemsa keessa garuu isin nama waan dubbatu hin jiraanne qofa utuu hin taane cubbamaa dhiiga namaatiin taphatu yookaan gara jabeessa aramanee ta'uu keessan amma hubadheeraa jechuun Abiyyi bineensa miila lamaa ta'uu kataban.
namni Abiyyi deeggaraa turan kun gaafaan waraana deeggare na faarsaa yeroon waraana dhaabaa jedhe ammoo na gaggeessitan jechuun Abiyyi nama waraana jaallatu ta'us barreessan. Barreeffama Taayyee kanaan kan rifate ministeerri muummee Abiyyi Ahmad guyyaadhuma sun galgala waraana qabu Taayyeetti bobbaasee hidhaatti darbeem. Akkasiin hariiroon Abiyyii fi Taayyee adda citan. Taayyeen sana booda waggaa tokkoof muddee hidhamee muddee akkasii hidhaa irraa ba'uun kan yaadatamudha. Jawaar arrabsuurraa jalqabee haga waboo dhabamsiisuutti namni dhaadate obbo Taayyee Danda'aa amma immoo hiriyyaa Jawaar jabaa ta'uuf qabsaawaa biraa ta'uuf sochii jalqabee jira jedhame. Eda oduun mootummaa Abiyyi rifaasistuu tokko Ameerikaa Kooloraadoorraa dhaga'ameera. Oduun tunis Taayyee Danda'aa Jawaar arrabsaa ture irraa kitaaba hin gaabbu $1,000 bituutu dhaga'ame. $1,000 ammatti qarshii Itoophiyaatiin qarshii 140 jira. Kitaaba kana birrii 1,000 warra Kooloraadotitti na dabalaa jechuun $1,000 warra Kooloraadotitti na dabalaa jechuun hoogganaan bilxiginnaa duraanii Kaamma mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'aa kitaaba birrii 1,000. Oduun kun erga dhagahamee mootummaan duraanuu baaraga keessa jiru caalaatti baaraga biraa keessa seenuu danda'eera jedhame. Kun hariiroon Jawaarii fi Taayyee jidduu jiru cimu kan agarsiisu qofa utuu hin taane boolti hamaan Abiyyi Ahmadiif qotamaa jiraachuu mul'isaa jedhu namoonni siyaasaa xiinxalan. Kun kan dhaga'ame wayita Abiyyi Ahmad ajajoota waraanaa sodaadhaaf jecha sakatta'aa jiruttidha. EJM guyyaa 3 dura oduu isin biraan ga'ee tureen mootummaan Abiyyi Taayyee Danda'aa Jawaar Mohammadii fi Lammaa Magarsaa sodaachuun ajajoota waraanaa sakatta'aa jiraachuu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Oduu biraatiin balaa abiddaa guddaan Arsii Lixaatti bosona keessatti mudate miidhaa olaanaa qaqqabsiisuun dhaga'ame. Kaleessa waaree booda gama galgalaa godina Arsii Lixaa aanaa Wandootti balaan ibiddaa bosonaa mudachuu waajjirri koominikeeshinii godina Arsii Lixaa beeksisee ture. Balichi aanicha ganda gootuu Olomaa bosona gaara Abaaroo jedhamutti guyyaa sa'aatii 10tti mudachuutu ibsame. Balaan abiddaa mudate kunis gaara gubbaatti bal'inaan halkan edaa kan hammaate yoo ta'u, hawaasni naannawa sun jiru birmatee dhaamsuudhaaf yaalii taasisaa turuu EJM mirkaneeffateera. Haga oduu tana qindeessinutti mootummaan balaa ibiddaa kana dhaamsuudhaaf sochii hin taasifne jedhame. Balaan ibiddaa kaleessa waaree booda Wandootti mudate kun ammoo to'atamuu bulchiinsi aanaa arra ganama beeksiseera. Balichi kaleessa guyyaa sa'aatii 10tti erga mudatee booda qilleensarraan gara bosonaatti babal'achuu bulchaa itti aanaa aanichaa kan ta'an obbo Shaambaltunaa himaniiti jiru. Balichi lafa hektaara 40 ol irratti miidhaa qaqqabsiisuu qondaalli kun dubbataniiru. Oduu xumuraatiin TikTok guutummaatti Ameerikaa keessatti cufamee jira jedhame. Miidiyaan hawaasaa guddicha addunyaa tanaa TikTokiin Ameerikaatti toora intarneetii irraa kan kaafame seerri haaraan miidiyaa hawaasaa kana dhorku hojiirra ooluudhaaf sa'aatii muraasni wayita hafettidha. Maamiltoota aappichaa Ameerikaa jiran biratti dhaamsi arra mul'ate seerri TikTokii dhorku ragga'eeraa jedhama. Akkuma TikTokii gubbaatti barreeffama argitan ammaaf TikTokii fayyadamuu hin dandeessan jedhamee barreeffameera. Dabaluunis pirezidaanti Tiraamp erga aangoo qabatanii booda TikTokii deebisuudhaaf nu waliin akka hojjetan akeekuun isaanii carraa gaariidha jedha barreeffamni TikTokiin yeroo cufamu agarsiisu. Bulchiinsi Joo Baayiden barri aangoo isaanii goolabamaa jiru uggurri kun akka hojiirra hin oolle yoo dhoowwe malee dilbata kanarraa kaasee akka tajaajila dhaabu TikTokiin kaleessa dheengadda ture kan akeekkachiisame. Pirezidaantiin Ameerikaa haaroonni filataman Doonaald Tiraamp wiixata erga muudamanii booda guyyoota 90f TikTokii uggura jalaa baasuu hin oolan jedhamee eeggamama. Maamiltoonni miidiyaa hawaasaa kanaa aappichi kuusaa aappiiwwanii Ameerikaa kanneen akka Aappilii fi Google irraayis kan haqame yoo ta'u TikTok.com
viidiyoo agarsiisaa akka hin jirre himaniiru. Tiraamp sanbata darbe NBC'tti akka himanitti TikTokiin guyyoota 90 akka hin ugguramne yeroo isaa dheereessuun waan hin oolle, sababiin isaatis tarkaanfii sirriiti jedhan. Yoon akkas gochuudhaaf murteesse wiixata tarii beeksisuun mala jedhan, jechuun guyyaa boruu wayita aangoo isaanii qabatan dhimma kanarratti dubbachuu akka malan dubbatan. White House tarkaanfii fudhachuun gahee bulchiinsa haaraa dhufu akka ta'e ibseera.